مدام اللي تاي أمني كنا رلينا بيك جزء ما يدرت اللي هسا ترلينا بيك أنا نقول وأقولات وفي اللي متى أقول يتك هنا فلين كابو زرين تي تك هنا فان قبل تكوفا أنا كجلين أمتها جزء وأقول لي وانت كون أورجينال وانت كون فيكي أنا عمتي نمنا الدنيا نو ما جت فيكي في أورجينال جتي ما هم الرتو برا لما فهمتوا برون سكنا في جرا كيس داري أنا مالي في غرغراني وانت كون أنا ما كنا تماجر مرسال لقون كنا كنته دويدي كنا دكوبا أبلورا كنا بيتي كنته إلى كلتا كنا دبته فولي نبده إيجا كلتا كنته أكاد جزء أمني أنتني كومبليني كنا تيجسو جزء توكتوك أكبر مثال أمتها كنا تفهم سيغالي أكنا نقولينا أكنا نقولينا أكنا نقولينا جريهم كونيو هنا فاده خليه يسوي هنا فا عادي أنقو يتكغرو هنا فين بيكو هنا فا كم الحمد لله رب العالمين نمينا جالتا نمينا كبجا نمينا عمنا هذا بيكو مولا من يوسا فاتون بيتا نمني كمو بيتا رزقي إنما كميتو غرغر بيتا يادا نمني كي نكون انتني تفكاتا مالي والله بالله رزقي إنما كميتو غرغر سيغالامي وسواتا مسوكي تكتي بننتي ميتي سوكي ديگده ملي بننتي كاسي بيرا دفوفي كان بيرا دفو لي رزقي غرغر سوجي والفكاسو اللي وجني kanatti immoo amanuu danda'uu qabna si galamiti ati garuu kastamara tokko waan gaarii yoo dhiyeessite yookaan waan qulqullummaa qabu yoo dhiyeessite filannoo si godhatuu danda'a kastamarri garuu immoo jechoota hin taane waliin jechuu irra waan qulqulluu ta'e waan kastamara illee fayyadu waan immoo atillee gurgurattee borullee hin tirin jenne dhiyeessuudha bakka karaa gabaaban hundi isaa tuuriskiin garagara si galamiti. Eenyu hinaafe amma eenyu hinaafe ana hinaafe. Ani san hin beeku bare Imraan amma bar. No. Why enough? I know. I say mal enough. Mal is not doing king garagara ko Imrani ki. No. Ani le one dubbat def enough. Ittifaq kaate male ani bar enough ni. Umma na itina bundu war na be na be. Imran. Atu ma no ani bar sin enough. Malif sin enough. Anna makka siti. Situ enough. Ani mo enough. Ani le enough. No. Ani sitin enough ne. Ani sitin enough. Avoy na wala comment iti barre male islaman dubbanne wala jira male an sinin jenne ba wala comment do nagarrame ana fati wali dubbata jira hini nafa ko wala comment iti male Imran ati mo comment ilalte ko mira ke sagaru ko Imran ko ati ma guddada ati ko na guddada Imran jenne faatu manelle sinin jenne wala comment ati ko Imran ko comment ilalte mira ke sagaru ko do ko ati ma guddada ayyuda kiyabar akasi mitila wanne ana fisi wali tidubbanne wanti way 4G ninjiru unjenne ni jira bar unka meesha kremi mitisil ki ralle atille beita garu an kajada jiru yero baay'ee Fatuma way tawa dubbattu akka wa meesha way isi bira male bakka bira injirreetu nama na harami di Imran harami di mana madani jedani ture namni kamu hada lagatu wan original ha qopheessani garu wan original fayyadama jechuun isi okay ya wa jiru nama haasau sigale garu jecha way taasaitu nama inda qabini jedani ture nama heddu himata ture waan ta'eef namuun callisa miidiyaa gubbatti hin ba'u malee barmucatti tana ka itti ibtanu baay'ee jira kana jechuun daboo isitti naafuu miti dhiira akkasiiti miti nama natti intanummaa dhukkuba isaa tuqe kanaafi ምንም አላጠፋውም እኔ ተሳድቤ ማላቅም ጉየተከ ሚዲያ ከነረት አፋን ባለጌዳ nama rabseen beeku ወይ ጭራና ከ ጉየተከ nama ሚዲያ ረት rabseen beeku nama walgeellee hin beeku nama waan antuqeessani yoo namni sun qabaate maybe natti aaruu danda'a maybe gadoonatti godhatuu danda'a kaani ani har'aa miti waan ijoollee tiyyallee ka gorsuu jalqabe ijoolleen haga har'aa sila gastii takka hangalchite ani har'aa miti ijaa takka bicha eegasuu kana bane nama uffannin ajaa jedhee ummata arrabsaa ture ይሸታል እኔ ለብቻ እኔ ለብቻ warra ajaa nama meeqa argiteeti warra duwaa dalagatu kun hunduu najaa እኔ ሁሉን አላልኩኝም እዛን ጊዜ waan darbilleen kaasinaa jedhe waatus maal sayda አውራት አልፈልግም ግን ዋባይ አሳት ምንም አሁንም ቢሆን ኢምራን ነገ ተነስቼ እቃር ማነው ልብስ ብሸጥ ለብሻ አልሸጥ አመሌ ቦርኬ ሰው ልብስ እየለበሰ ብብቱን እያሸተተ ቂጡ ላይ ስታክ አርግቶ ውጥር ጎዳሜ እቲ ኡፈቴ ሀርመ ኬሰ ገለሜ ቦባ ኬሰ ገለሜ ሉከለማ ኤዶ ገሌ ኡፈኒ በሄ አኒ ኡፈት በብሬ ገዝቻ አልጋ አልለብስም ጨብጦ ጅራ ዱኩ በሰንጋ ጅራ ዱኩ በቦፋ ጅራ እኔ አልለብስም ላዝም ንጹህ መሆን አለበት ልብስ እንደዛ ሆነ ነገም ዛሬ ሰበበ ከያም ምንም እንዲ ቢር አሻንጉሊት ድሬ ፍሳ ጉርጉራባ ይዩ ማሁን ዳከሰት ጉየ ኡፈተኒ ምናምን እኔ አላየውም አሁንም ነገም ዛሬም ከነጎዳም ሰው የተለበሰ ልብስ አለ አይለበስም አንለብስም
amma illee sanillee borillee har'allee namni fe'inatti dhaare maaliif kun intiniinti obboleettiinti yaa kana dalaydi isiin Itoophiyaa namatti likaa'u mushalhain waggaa lama ta'eefii jira guyyaa takka uffata woo uffatte silaa isiin uffatte har'a isiillee miidiyaa kanarratti ciqqeeqa obboleettiinti suuqii qabdi uffata mana uffataa qabdi silaa uffattee isiin gurgurte qeeqa qaba ashaangulitiin daradaramee jira ashaangulitii daradaramee Fatima dhiifama guddaan wayitu yeroo tokkoof qofa zimnaa jedhe. Wannan dubbadduun qaba dhiifama wajjiniin. Jalqaba hundumti keessaniyyuu gaafii kaastan hundaniifu galatooma. Ani faadhee kana qaama hin beeku personally kanan beeku social media kanarratti. So far ummatumti haga ammaa skin care gurguru productiiwwan homemade ta'ee yookiin immoo iddoo garagaraatti fidanii gurguran hundumti isaanii I'm sorry to say that ifama guddaa naa godhaani Faaxumaan beeku qaamanis ta'e maqaa ishee akkuma isin beektan kanan beeka out of knowledge I'm sorry to say that knowledge jedhan hin qaban yookiin Faaxumaan gwaddeenyaa kiyyaa miti yookiin immoo fira kiyyaa miti akka Oromoottan ishee beeka beekumsa tokkoon qabdan ani pharmacistidha. Faaxumaan she knows the ingredients. Everything. I'm not mentioning her like because I knew her. No. Dhugaa rabbiin beeku ani Faaxumaa. Skin care isheen asitti gurguraa jirtu kun hundumti isaanii jechuudha. Most of them pharmacy keessatti gurguraman. Yoo namni skinny oily qabu tokko dhufee irraa bitu Faaxumaan zim jettee hin gurgurtu. What kind of skin do you have jettee irraa gaafatti. Dhugaa rabbiin sinin jedha. CeraVe, La Roche, Bioderma, Eucerin, Uriage. I can tell that like million of skin care isheen as keessa qabdu kuni. Guys, please. Intalli kuni akkuma isheen sinin jette earlier qorichoota kulaalitii collagen they don't even know like what kind of collagen can most of them ijoolleen collagen gurguran kuni pharmacy keessan jiru collagen isaan gurguran kuni pharmacy keessan jiru which means manufacturing isaanii hin beekamu health authority an approved in taani ijoolleen Oromoo yoo dandeessan hundumti keessaniyyuu Faaxumaa irraa bitadhaa. Maaliif ani akkasinin jedhee hin beekti ingredients achi keessa jiru. Dhugaa rabbiin sinin jedha. Ani kana personally video nan hojjedhaafi. Faaxumaadhaaf video hojjedhaafi. Akkuma sinin jedhe jalqabaan Faaxumaa hin beeku. She has a knowledge. He knows very well ingredients when achi keessa jira. Waa'ee maadatii gubbaa irratti duratti dhaggeeffachaa sinin ture sararaan kennachaa sinin ture. She was like super busy with a lot of customer over there. Dhugaa rabbiin sinin jedha. Wanti ani pharmacy keessa osoo dhuftanii sinitti musan sinitti maa turte. Waa'ee uffata tanaan dura dubbatteetti Faaxumaan. Uffata I don't know even how to say that. Like, uffata dhuguma sinin jette ko namni like there is a lot of skin like cancer, skin sensitivity kan qabu namni baay'eetu jira. Especially shurraabii gubbaarra like sensitive area kan jedhamu ni jira qaama namaa keessa. Kanneen akka like qaama saalaa, kanneen akka bobaa. Kunniin sensitive area jedhaman which is obboleetti wajjin dhalataniif iyyuu uffata keessan akka Habashaatti akka Itoophiyaawwitti maatii wajjiniin fudhachaatuma intanaa jenne garuu hin eeyyamamu. Wanti isheen tanaan duras jette dhuguma sinitti himtekko isin nama dhugaa sinitti hin jaallattaniif malee dhuguma sinin jettekko mee dhugaadhuma dubbachuuf taanaan jechuudha. Arabni akkas godhee hin gurgura. Uffatee isinitti argisiisee hin gurgura. Hin gurguru.
we don't know, like, we don't know anything. That's why, like, seeranuu nama gaafachiisa. Namni doktora hin taane tokko, faarmaasistii hin taane tokko, qoricha internaalii fudhatamu isinitti gurgurataanan seeran gaafachuu dandeessa. Thank you. Seeran itti gaafatamu. Namni qoricha kulaaliitii asirratti gurguru tokko kalee keessanii yookiin immoo infekshinii garagaraati isinitti gurguru tokko dhibamtanii jennaan anatu masuula isiniif ta'a. Seeran itti gaafatamu namni suni. Akkamitti isin nam I really don't know, like, guys, hagam akka dhabaa akkamii yoo taanu jechuudha. Qorichi keessaa namni hin beekne tokko isinitti gurgura. Fakkeenyaaf amma Faxumaan Neegibi. Ani kalau aku tetap